Daandii qilleensa Itoophiyaa lakkoofsa balallii dhibbaan gara Maqaleetti balali'uuf xiyyaara keessa taa'eera. Barruu hayyuun seenaa Musliimoota Itoophiyaa Ustaaz Ahmaddiin Jabal Musliimoota Aksumii fi turtii Tsiyoon Maariyaamitti jedhu irratti imala Tigraay akkanaan ibse. Imala gara Tigraay daandii qilleensa Itoophiyaa lakkoofsa balallii dhibbaan gara Maqaleetti balali'uuf xiyyaara keessa taa'eera. Sa'aatiin balallii isaa 12:30 waan ga'eef qabattoo akka hiifannu nutti himame. Gorsa nageenya balallii irrattis ibsinuuf kenname. Pilootichi sa'aatii tokko keessatti Maqalee akka geennu nutti hime. Ciree achitti nyaanne jennee yaadneem garuu otuu balallii hin eegalin daqiiqaa 15 dabalataa turre. Poolitichi kutaa isaatti dubbachuun xiyyaarichi rakkoo waan mudateef dhiifama waliin akka buunu nutti hime. Ni buune. Namni gungumaa fi aaraa hojjetaa daandii qilleensaa tokko maal gochuu akka qabu waliin gaafate. Ammane hojjetaa eegaa jedhee obsaan deebise. Sa'aatii tokkoof eegne. Cireen Maqaleetti yaadamee asuma ta'uun isaa dirqamate. Kaakii tokkoo fi bishaan soofitii nyaachaa eeggannoo keenya itti fufne. Gara xiyyaarichaa galaa nutti himamee xiyyaaratti dhiyaanne. Teeknishiyaanni biraa tokko dhufee deebi'aa hojjetamee hin dhumnee nuun jedhe. Namni caalaatti aare. Namichas dheekkamsaan dubbatan. Hindoonni namicha irratti caalaatti aaruun sagantaan isaanii jalaa badee akka gufate dubbatan. Warri biraan immoo xiyyaara kanaan hin deemnu jedhan. Tarkoonni dhiiraa fi dubartii 11 nu haa hafu jedhanii deebi'an. Taa'ee otuu eegnuu tarkichaan wal bare tokko gaafadhe. Karoorri keenya qabrii Najjaashii daawwachuu ture. Ganama sa'aatii 2tti Maqalee gallee gara Wuqrootti deemuun Najjaashii daawwanne sa'aatii 11 balallii Finfinneetti deebi'uuf turre. Achirraas har'uma galgala sa'aatii 5 irratti gara biyya keenyaatti balali'uuf karoorfannee turre. Barfachuun isaa baay'ee na gaddisiiseera naan jedhe. Tajaajila yaalaa tolaa kennuuf akka dhufaniis natti hime. Qabrii Najjaashii hin ziyaarin yookiin hin daawwatin gara biyya isaatti deebi'uuf waan ta'eef gadda fuula isaa irratti argee fi qabiinsa sagantaa isaaniitti dinqisiifachaa eeggannoo koo itti fufe. Isaan dhiisanii deemaniiru. Sa'aatii 4 yeroo hafuu xiyyaaricha keessa galle. Xiyyaarichi kanuma durii waan ta'eef namni du'aa yookiin kadhannaa godhu ni mul'ata. Haa ta'u malee rakkoo tokko malee balallii eegalle. Xiyyaara keessatti moobaayila cufuun dirqama akka ta'e nutti himamee ture. Garuu baay'ee utuu hin fagaatiin moobaayilli dubartii tokko iyyite. Dubartiin sun kaaneerra yookiin ka'eera jedhanii dubbachuu isaaniitiin hoostesoonni fiiganii akka cufsiisan taasisan. Lammiileen alaa ni aaran. Sababni isaas moobaayilli sirna balallii xiyyaarichaa irratti rakkoo uumuu waan danda'uuf sa'aatii 5 irratti buufata xiyyaaraa Maqalee Aluulaa Abbaa Naggaa geenye. Ni buune. Bubbeen isaa jabaa ture. Bakka ciisichaa yookiin algaa qabadhe Maqaleetti asii fi achi deemuun daawwachuu eegalle. Imala gara Aksum. Magaalaa Maqalee fi ganda Najjaash keessa guyyoota muraasa ergaan dabarseen boodam gara Aksumitti imala jalqabe. Buufata konkolaataa Maqaleetti halkan konkolaataa yaabbachuun gara Aksumitti imala koo itti fufe. Kiiloomeetira 250 sana yeroo hammamiin akka gahu yaada imala koo itti fufe. Daandiin isaa tulluudhaan kan guutameedha. Mirgaa fi bitaan isaa saallayyaa fi tulluu qofaadha. Addigiraat galle. Ciree nyaannee itti fufne. Naannichaaf haaraa waan hin tureef namoota na bira taa'an maqaa bakkootaa gaafachuun isaan nuffisiise. Magaalaa Aduwaa galle. Ministeerri muummee Mallas kan itti dhalatee fi itti guddate asitti jedhanii natti argisiisan. Bakka waraanni Aduwaa itti adeemsifames natti argisiisan. Imala koo itti fufe. Daandiin Aduwaatti hanga Aksumitti jiru asfaaltii miti. Garuu Addigiraatii hojjetamaa dhufee Aduwaa gahuu isaa ijaan argeera. Tarii kumni kunis dhiyootti ni hojjetama jedhee yaada. Koronkoo irratti utaalchaa imala keenya itti fufnee Aksum galle. Mooraa 4 kiiloo keessatti nama waliin baranne kan amma yuunivarsiitii Aksum keessa barsiisaa jiru michuu kootiif bilbilee isa argadhee achumatti boqodhe. Qaama dhiqadhee daawwachuudhaaf ka'e. Siidaa Aksum arge. Kan Xaaliyaanii deebi'ees ta'ee kan kufee caccabe naanna'ee daawwadhe. Ahmaddiin Jabal Aksum Tsiyoon Maariyaam keessatti gargaaraan daawwannaa obbo Shumee Birhaanee ibsanaaf godhan. Muuziyeemichaas bal'inaan daawwadheera.
siidaa Aksum biratti mana amantaa Xiyoon Maariyaam ishee seena qabeettii jedhamtuun argamti. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa akka jettutti taaboon yookiin isaan kan Musee kan ittiin jedhan kan Allahaan Nabii Muusaaf kenne mana amantaa kana keessa jira. Haa ta'u malee dhimma kana hayyoota baay'ee amansiisuun ishee rakkisuus jiraachuu isaa jira jedhama malee namni seenee arge hin jiru. Ta'us mana amantaa kana daawwachuu qaba jedhee mooraa isaa keessa seene. Daawwachuuf Itoophiyaan birrii 20 kafalam, lammiin alaa immoo birrii 120 kafalam. Gargaaraa daawwannaa Mazammar Kokkob Saadoq jedhamuun ibsee galame seenaa fi hambaalee mana amantichaa. Manni amantichaa seena qabeettii akka ta'ee fi umrii dheeraa akka qabdu akkasumas bara Yoodit Gudiitii fi Ahmad Giraanyiitti akka gubatte naaf himame. Imaam Ahmad Giraanyii gube kan jedhamu natti argisiise. Sana booda bakka taaboon sun itti argamu kanas Faasiliidasiin ijaarame. Dubartoonni akka hin seenne akka dhorkaman naaf ibse. Gara muuziyeemii mana amantichaa seenne karra irratti meeshaa elektirooniksiitiin sakatta'ameera. Keessa isaas tseewwan mootota adda addaan kan hojjetaman fannoo warqee baay'een jiru. Kanneen biroon keessatti argaman uffata warqee fi kallaala yookiin kiroowun warqee kan Negestii Zawditu, kallaala warqee kan Abuna Salaamaam, sanaasila warqee kan Raasiyyuun Mangashaam, gaachanaa fi eeboo warqee, kallaala daayimandii, kophee warqee fi dibaaba yookiin ambireellaa warqee kan Atsee Haayile Sillaaseen, kooraa yookiin saadil moototaa kan warqee, kitaaba qulqulluu Atsee Zara Yaaqoob kan warqeen uffifame, uffata warqee fi kallaala Atsee Yohaannis, kitaaba qulqulluu warqee kiloogiraama 13 ulfaatuu fi meeshaaleen tajaajila amantaa fi mootota biroon baay'een argamu. Muuxannoo daawwannichaa. Gargaaraan daawwannaa koo sirriittiin si daawwachiise jechaa irra deddeebi'ee dubbachuun gurshaa yookiin kennaa barbaaduu isaa agarsiisa ture. Fannoo warqee isa guddaa bira yommuu geenyu eebbifamtee akka deemtuuf eebbaaf xiqqoo qabadhu. Fannoo warqee kana qabachuu keetiin carra qabeessam ilaali warqeedha ni ulfaata naan jedheem. Kun tapha sammuu yookiin saayikooloojii ta'uu isaanitti galeem. Muslima ta'uu koo waan beeku hin fakkaatu yoonin tuqu jedhee yaadeem. Keessoo kootti a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim jedhee nan tuqeem. Taaboota Musee ati argiteettaa? Daawwannaa koo isa keessaa xumuree gara mooraatti beem. Gargaaraan daawwannaa sunis itti fufuun gadaamii Maariyaam Xiyoon keessa dubartoonni hin seenan. Atsee Haayile Sillaaseen dhiiraa fi dubartiif jedhanii bara 1957 kana ijaarsisan jedhee mana amantaa biroo mooraa sana keessatti ijaarame natti argisiise. Ibsa isaa akkas jechuun itti fufe. Monoksee yookiin monk tokko qofaatu seenam. Namni kamiyyuu hin seenu. Phaaphaasiin illee hin seenu. Monokseen sun nama eebbifameedha. Umrii isaa guutuu achumatti kadhannaa taasisam. Gara alaatti hin ba'uum. Guyyaatti al tokko nyaataaf qofa dallaadhuma sana keessatti mul'atam. Gaaffii qaba jedheem. Heerri isin Maariyaam Xiyoon keessa dubartoonni akka hin seenneef qabattan kun kitaabota qanoonaati moo kitaaba qulqulluu irraayi jedheen gaafadheem. Sababni isaas Musee qofaatu taaboticha fudhateem. Sunis gadaamii Dabra Sinaanitti. Innis akkas jedhee naaf deebiseem. Musee qofaatu waan fudhateef bakka Gabaadaam jedhamu hundatti achirraa eegalee bakka baahitaawotaa yookiin moonastiksii waan ta'eef dhalootatti dubartoonni hin seenan Musee irraa kan dhufeedha. Hayyoonni taaboon Musee as jira jedhamu hin fudhatan jira qofa jechuun gaaffii isaan kaasaniif akkamiin deebii kennuun danda'amaa jedheen gaafadhe. Innis deebiin keenya taaboon Musee fedha isheetiin gara Itoophiyaa dhufte as Aksum keessatti argamti. Sababni isaas roobni yoo dhabame ummanni Aksum walitti qabame kadhannaa yoo taasise roobni yeruma sana dhufam. Waraannis yeruma sana ni qabbanaa'am. Milkiilee baay'ee hojjechaa asuma jiranaan jedhe. Monokseen taaboota Musee eegduu jedhame argachuu danda'a. Monoksee keessa jiru sun nyaataaf yommuu ba'u eeggadhee gaaffii fi deebii yookiin intarvii akkaan taasisuuf ni hayyamamaa jedhee gaafadhe. Hin danda'amu naan jedhe.
as jiraachuu isaa irratti ragaan ati naaf kennite akkuma kanaan duraa jira kan jedhuudhaan garuu haasawaan kun hayyoota amansiisuu danda'a hin fakkaatu. Garuu ati mataan kee argiteettaa jedheen gaafadheem akka hin argine natti himem. Dinqisiifachaa galateeffadhee ba'uuf yommuun ka'u dhaabbatee saantima na gaafateem seensaa kaffaleeram siif immoo boruun deebi'e jedhee ba'uuf yommuun jedhu ni aarem. Anis bakka hambaan hammana baay'atu jiru keessatti akkamiin eegduun meeshaa waraanaa qabu tokko dhabamaa jedhee yaadeem. Namni nama sakatta'u illee meeshaa sakattaa qofa malee meeshaa waraanaa hin qabu kun na dinqeem. Jecha gargaaraa daawwannaa sanaa tokko tokko waraabduu sagaleetiin waraabbachaam haalli gargaaraa daawwannaa sanaan na dinqisiisaa daawwannaa koo xumuree beem. Musliimoota cunqurfamoo Aksum. Iyyannoo muslimootaa yeroo yeroon dhaga'u maal akka fakkaatu taajjabuuf hawwiidhaan gara bakkoota salaataa muslimootaa deeme. Magaalattii keessa masjiida ijaaruun akka dhoorkaman dubbatu. Biyya Maariyaamitti Taaboon Musee keessa jiram mana amantaa seena qabeessa Xiyoon Maariyaamtu jira jedhamanii masjiida ijaaruu akka hin dandeenyeem namoota kaan irraa kaasee hanga dura bu'oota majlisaatti natti himan. Magaalattii keessa bakkooti salaataa xiqqaan waqfii ta'an 13 ni gahum namoonni dhuunfaa mana jireenyaa yookiin suuqa isaanii kutaa tokko salaataaf kennanii irratti salaatamam. Kanneen keessaa tokko kan Sheekh Muhammad Haagoos waqfii taasiseedham nama 20 qofa keessummeessiti. Mooraa dhuunfaa isaanii keessatti argamam. Inni biraan kan Jumu'aan irratti salaatamu suuq masjiid kan jedhamudha. Innis namni dhuunfaa tokko akka irratti salaatamuuf waqfii kan kenneedham. Baay'atus nama 60 qofa qabatam. Bakki sun waan guutuuf barandaa fi suuqota gidduu kooriidar irratti salaatamam. Sheekh Muhammad Awwal inni dargaggeessi achitti barsiisa akkasumas ni salaachisam. Aliif irraa kaasee hanga kitaabotaatti ni barsiisam. Ganama subihii booda akkasumas magriibaa fi ishaa gidduutti namoota muraasa kitaaba barsiisam. Ganamaa fi waaree booda ijoollee quraana barsiisam. Asrii booda immoo dubartoota barsiisam. Salaata jamaas kan salaachisu isumam. Wanti nama dinqu guutuu guyyaa keessatti yommuu tattaafatu musliimoonni naannichaa buusii walitti qabanii ji'atti birrii 300 qofa kaffaluuf musliimoonni Aksumii da'waa dheebotan. Da'waa gochuu akkam barbaadu ayyama gaafadhee xiqqoo godhem namni dheebuu da'waa akka qabu ni mul'ata. Islaamummaa yommuu jaallatan addadham. Abbaan tokko booyaa dhufanii harka koo na dhungatan ummanni jaahila. Maal beekaa maaloo kootaa nu barsiisaa yoo danda'ame magriibaa fi ishaa gidduuttis irra deebiinaan jedhan namni harka koo nunguduuf hiriiraa walitti qabameem otuun hin yaadin ziyaaraaf marfamuu koo dinqisiifadheeram. Akkasumas nanaasiseeram wanti akkasii kanaan dura na mudateen beeku jechuudhaan magriibaa fi ishaa gidduuttis da'waa godhem namni kanaan dura caalaa baay'ateeram. Barattoonni yuunivarsiitii muraasni achi turan. Salaataa booda haala naasisaaf gaddisiisaa keessa jiran natti yommuu himan wallaahi baay'ee na gaddisiise. Ganama subii booda gara masjiida Sheekh Muhammad Haagoos waqfii taasisettiin deemem. Namoonni 5 kitaaba qara'u, manguddoonni immoo du'aa'ii godhu. Barreessaan majlisa zoonii Sheekh Muhammad Hassaniis as jirum waa'ee rakkoo gaddisiisaa fi suukanneessaa musliimoota Aksum naaf gabaasan. Heera biyyattii keessatti jiraatus mirga jedhanii wanta argatan akka hin jirre natti himan. Manni amantaa beeta kihnata dhiibbaa guddaa akka irratti gochaa jirtu naaf ibsan. Baay'inni musliimoota magaalaa Aksum 15,000 akka gahu natti himan. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2005tti qabeenyi istaatiksii ejansichi baasem ummanni Aksum 47,320 akka ta'e dubbatam. Kanneen keessaa Ortodoksii kan ta'an parsantaa 75. Baay'inni isaanii akka gahannaaf himan. Ganda Deggaa Haamus keessatti Wayzeeroo Shamsiyaa Sheekh Swaalih ijoollee ebuu quraana akka barsiisan michuun koonaaf himem. Ijoollee 120 ol quraana akka barsiisanii fi barattoonni mana Wayzeeritti yookiin ustaazitti sanaatti quraanaa fi barcummaa ofii qabatanii akka dhufan dhageem. Bara dargii dura muslimni lafa qabachuu akka hin dandeenyee fi mana akka hin qabne manguddoonni naaf himan. Dargii fi musliimoota Aksum. Aksum keessa muslimni mana qabachuu kan danda'e bara dargii akka ta'e naaf ibsan.
kunis kan ta'uu danda'e muslimni lafas ta'e mana akka hin qabne kan morman qeessota mana amantii beeta keenyatti yeroo sanaa gaggeessaan dargii Afawarqi Alamsaggad ni waame. muslimootaaf bakki mana jireenyaa yoo kennameef akka morman gaafateem baay'ee waan sodaataniif akka hin mormine ibsaniif yoo mormitaniittu teem addabaabaayyitti isanin fannisa jedhee isaanitti dubbatem sana booda muslimootaaf lafa birrii 30 kenneef sana booda lafa qabachuu danda'an bakka daldalaa immoo xaaliyaaniitu muslimootaaf kenne odeeffannoon akka hin baane waan barbaadaniif si qabu dafii Aksumii ba'i. taajjabbii koo isa gaddisiisaa magaalaa Aksum xumurem bakka salaataa tokkotu jiru abbaan tokko dhufanii dafii Aksumii ba'i booda si qabu odeeffannoo akka baastu hin barbaadan naan jedhan. sa'aatiin balallii koo waan ga'eef gara buufata xiyyaaraa Atsee Yohaannis Afuraffaatti baajaajiidhaan deeme. meeshaalee koo sakatta'insa eegale hundumaa bananii argan. sakattaatuun sun wookmaanii fi kaaseetota natti ergiteem. wookmaan sana baaftee maaliidha jettee na gaafatteem. daawwannaa akka dhufetti himeem. wookmaan sana banteem bakka hunda yommuu daawwadhu wookmaan kanaan waraabaa waan tureef akkuma carraatee yeroo daawwannaa siidaa Aksum kan waraabame ta'ee seenee eeguu eegaleem. buufata xiyyaaraa sana keessa wanti gurguramu hundi meeshaalee tajaajila mana amantaatiin gama tokkoon timiraa fi damma argem. timira goggogaa sana haguugamee jiru birrii 10 bitem. dammi sun garuu baay'ee adii fi aannan kan fakkaatu tureem. kiiloo isaa birrii 70 bitee eeggannoo koo itti fufeem. sa'aatii 2 daqiiqaan 50 darbe nageenyi yookiin tikni buufata xiyyaaraa tokko dhufeem. keessatti barbaadamta naan jedhee gara keessaatti seeneem. hoogganaan keessa jiru sun X-rayidhaan yommuu ilaalluum shaanxaa kee irra deebinee sakatta'uu akka qabnu waan nutti dhaga'ameefim dhiifama shaanxaa kee bani naan jedheem. na dinqeem. wookmaan sun ammas dhaggeeffatamu jirti jedheen garaa kootti yaadeem. hundumaa baasanii of eeggannoodhaan sakatta'an galateeffatanii na deebisan. sa'aatiin Finfinnee itti geennu hundi darbeem. xiyyaarri xiqqoon tokko dhufteem. namoonni muraasni waamamanii seenan. keenya immoo booyingi waan ta'eef akka eeggannu nutti himameem. sa'aatii 10 akka eegaluuf yommuu hafu dhufeem. namoota walakkaa Gondar irraa fe'eeram balallii gara Finfinneetti eegalleem.